isaatti naannechitee fiddeetu luka gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin ashaate. Ittiin xaragde dabbasaa ishee. Migarame laga. Hubadhaa ijoollee waaqa. Dheerina gubbaarraa kana. Luka isaatti ashaate luka isaarratti kuftee dabbasaa ishee naannessitee fidde. Dubartii kun baay'ee miidhagduu turte. Baay'ee garraamii turte. Dubartii sagaagalummaadhaan beekamtu turte. Dubartii qaama ishee gurgurattee maallaqa ittiin argattu turte jedha waaqni kana jalaan waa baasa. Hubadhaa ijoollee waaqaa. ከጊዜ በኋላ እግዚአብሔር መረጣት ነው የሚለው ማለት ጊዜ ደንቦ ወደ ዋቀዮን እሺ በርባዴ ጀድ ማል እሺ ጎዴ እሺ በርባዴ ዋቀዮን እሺ በርባዴ ወዳ ijoollee waaqa. Waaqni kaleessa ture sun meerras jira. Waaqni obboleettii Maartaa Maariyaam obboleettii Alaazar faa sana waame inni ishee barbaade arra sanaafis wajjin jira. Garuu isa nu banne. Bariin abbaa dhiifamaa. Nuti garuu laphee dhiifamaan qabu. Nuti garuu laphee jaalalaan qabu. Nuti garuu laphee gaabbiin qabu. Waaqayyoon ni dhaga. Tokko yaa'uunoo መንበሩ ላይ ይቀመጣል. ዙፋኑ ላይ ይቀመጣል. inni kaleessa ture sun kabaja isaatiin teessoosaa kabajaarra taa'ee jira waaqni keenya. Uumaan keenya fayyisaan keenya. Garuu isa argachuudhaaf balbalittiin dhiphoodhaa jedha. ከዛም በኋላ ከተማረች በኋላ ሁሉም ነገር ነው የታወጀው. obboleettii Maartaa faa Maariyaam suni edda baratteen booda garuu waan hundumaa hin dhiiste. Waasin ajaa'iba. Isii garuu akkuma duraa sana se'anii sagaagalummaadhaaf dhiirri suufii uffatee karabaataa kaawwatee daandiirratti ishee eegaa ture. Ishiin garuu Waaqayyo barbaaduu deemaa turte. Hundumaa eenyu barbaaduu deemte? Waaqayyo barbaaduu deemte. Tapha jechuun isa kana dhugaa waaqa. Gaaf tokko sirriitti as hin barsiise. Hundumaa dhiistee jedha. Baashinii dhiistee sagaagalummaa gattee duraan beektu turte hin baranne sagalee Waaqayyoo ishiidhaaf hin lallabamne guyyaa tokko waa'ee Waaqayyoo beektu waaqni jiraachuu isaatu hin beektu. Gaafa garuu baratteen booda da jireenya ishii jijjiirteen booda da jireenya samii barbaaddeen booda garuu Waaqayyoon akkas jettee Waaqayyoon mana isaanii dhaquu eegale. Indee mana warra sagaagaltootas seenaa kuni akkamii maali inni? Wadhaa ijoollee waaqaa. Wadhaa. Kanaaf Waaqayyo mana isaanii dhaqaa. Mana isaanii dhaquu jechuun mana isaanii qofa osoo hin taane mana isaanii kan jedhamte laphee isaaniiti ijoollee waaqaa. Mana isatti ol galan sana miti. Laphee isaanii keessas dhaqeera mana isaanis dhaqeera. Ayi yaa barsiisaa keenya. Otoo ati jiraatte turte Alaazar keenya obboleessi keenya Alaazariin du'u ture. Ittiin jette dubartittiin kaleessa eenyummaa Yesuus Kiristoos hin hubatis. ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነቱን ያላወቀችው ከተማረችው በኋላ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነቱን ተረዳች። ዋይ ዋቀዮ ኤኙማ ሳውባቴ ጀት እንቱን ነው እንቶቻችን ነው የተረዳነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ማን ነው ያወቀው? ኤኙ ከኒሰ ቤከ ሁሉ ከኒሰ ቤ ማንገዱ እኔ ነኝ እንዲ ነኝ ለማን ነው የተናገረ? መቼ ነው የተናገረ? የት ተቀምጦ ነው የተናገረ? ማን ጋራ ነው ተወያየ ኢየሱስ ክርስቶስ? ረጋይ ሳንተ ሲፈተ ጋፋ ከነጀ አከረጋባ አንስቲፍ ስለዚህ ዱባቲሱ ፈይና በርባቻ ዳንዲቲ ኦራን ኦርጋኑ ጀታ ማንነታት ለእግዚአብሔር አሳልፋ ሰጠች። ኤኙማሺ እደበረቴን ቦደ ዋቀዮ ደበርቴ ከልቱ ለጴ ጋሪ ኦራቴ ለጴ ጋቢዳፊሺ ለጴ ዋቀዮ ደወል ኢየሱ
jecha ishiitti huumatti. Laphee gaaffii kan qabu jira. Eenyuma keessa. Taklu. Oye. Moiti nuka di mana? Nagaa oltanii baga nagaa taatan akka jiru jireenya biyya. Hello. Galata waaqayyoo hundi isaatu bareeda obboleessa keenya dhiifama wajjin yeroodhaaf barataa jirra waan ta'eef hosii danda'ame mootii irra godhiti barsiisan nu gidduutti argamu hin baranna waliin mootii godhitu nu dhaggeeffadhu. Bilbilli kee yoo mootii qabaate jechuudha. Yoo mootiin qabaanne immoo zinjiriitii dhaggeeffadhu barataa jirra waan ta'eef. Arraaf sinan dhaggeeffadha. Okay, isaa gargaara. Yeroo taanutti isin barsiisa waan barsiisa. Tole waaqayyo gooftas isaa gargaaru. Waaqayyo sinaa gargaaru. Marsaa keenyatti ofaaniifa. Kanaaf Qorontos gubbaa Qorontos lammaffaa boqonnaa 10:18 irratti maal jedhaa? Nama gooftaan dubbatuuftu fudhatamaa ta'uu danda'a jedhe. Malee namni ofiif dubbatu fudhatamaa ta'uu hin danda'u jedhe. Ergaa warra Qorontos isaa lammaffaa boqonnaa 10:18 gubbaarra. Dubartittii kanaaf waaqayyotu dubbate. Maaf waaqayyo dubbateef gaafa jenne dubartittii laphee gaabbii qabdu waan taate. Hubadhaa ijoollee waaqayyo. Waaqayyotu dubbateef akka ishiin jireenya argattuuf jireenya kan jibbisiisaa keessa turte. Jireenya kalee namatti hin tolle keessa turte. Jireenya dukkanaa keessa jiraachaa turte. Kanaaf namni gooftaan Yesuus Kiristoos dubbatuuftu fudhatamaa ta'uu danda'a malee namni ofiif dubbatu fudhatamaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf dubartittiin kun jireenya akkasii keessa gaafa jiraattetti garuu aarsaa ishii waaqayyoodhaaf dhiyeessite. Aarsaan jalqabaa garuu dubartiin kun waaqayyoof dhiyeessite jalqaba gubbaatti aarsaa eenyummaa ishii dabarsite waaqayyoof kennu. Aarsaa isheen jalqabaa eenyummaa ishii dabarsite waaqayyoof kennite. Miidhagummaa ishii waaqayyoof dabarsite kennite. Kabaja ishii waaqayyoodhaaf dabarsite kennite. Miidhagina ishii waaqayyoodhaaf dabarsite kennite. Of laatte jechuudha. Maaliif aarsaan bara kakuu haaraa ofii dabarsanii gaabbiidhaaf of laatti. Bara duratti aarsaa dhiyeessaa ture. Aarsaa midhaanii, aarsaa beelladootaa ture bara kakuu duraa keessa. Bara kana garuu aarsaan jalqabaa eenyummaa ofii gaabbiidhaaf of qopheessu. Ishiinis dubartittiin kunis garuu aarsaa jalqaba of dhiyeessite. Kana booda garuu ishittoo gatii jabeessaa qabattee dhaqxee. Eenyummaa ishee edda waaqayyoodhaaf kenniteen booda. Edda aarsaa of taasisteen booda dubartiin kuni aarsaa isaa waaqayyoodhaaf dhaqe. Kanaaf isheen kan isheen barbaadde balbala dhiphoo barbaadde malee balbala bal'aa miti ijoollee waaqaa. Kanaaf balbala isa dhiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgomaadha. Isinittan himoo namni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'anii akkamitti hin galuga. Isa nama isiniin jechaa ture. Karaa adda addaatiin galuun hin danda'amu ture. Osoo karaa garaatiin galuun hin danda'ama ture. Dubartoonni gowwoonni suni alatti nafan ture. Namichi cidhatti waamamee uffata cidhaa osoo uffatiin dhufe sun galuu danda'a ture. Yihudaanillee akkasuma hin gala tureeyyuu. Garuu argachuu hin dandeenye. Namoonni baay'een balbala sanaan ol galuu barbaadu. Garuu hin danda'anii jedha. Egaa itti jedhee 25 gubbaarra gaafa laal. Egaa abbaan manaa kee
balbalicha erga cufe isin immoo ala dhaabbattanii balbala rukutaa yaa gooftaa nuuf bani jettanii in waamtu. Abbaan manichaa immoo ani isiniin hin beeku. Lafa isin dhuftanii isin hubadhu jedhee isiniif deebisa. Isin maal jettuuf gaafa sana? Abbaan manaa kee balbalicha erga cufe isin immoo ala dhaabbattanii balbala rukutaa yaa gooftaa nuuf bani jettanii hin waamtu. Abbaan manichaa immoo ani isin hin beeku. Lafa isin dhuftanii isin hubadhu jedhee isaaniif deebisa. Akkamitti isaan wallaalu? Maaltu akka isaan wallaalu isaan taate? Maaltu akka inni isaan hin hubanne isa taasise laa? Jarri kun malkii maaliif jijjiirratan? Kaleessa bira beeku turan. Har'a garuu maaltu bal'isaan godhe? Maaltu faallaa isaan taasise? Maaltu qarri sun akka jalaan banamne isaan taasise? Fakkeenyaan barsiise Waaqayyo. Fakkeenya isaan barsiise Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Jarri sun garuu itti dhufaniiru barachaa jiru. Yoo akka dubartitti Maariyaam sana yoo dhuguma of kennan dhuguma jireenya argachuu danda'u balbala sadhiifaa kanaanis ol galuu danda'u. Yoo sagalee Waaqayyoo hubatanii. Kanaaf abbaan keenya Daawit Faaruusaa 73:24 irratti ati gorsa keetiin ana hin gaggeessitaa jedhe. በእውነት ከልብ የሚሰሙ ከሆኑት በዘላለም ትኖራላችሁ ነው አለ። yoo dhuguma laphee dhugaatiin kan dhageessan ta'e in jiraattu jedhe. Namni akkamittiin tasgabbii qaba Waaqayyo walitti bu'e. Kanaaf ati gorsa keetiin ana hin jabee hin gaggeessitaa jedhe Daawit. Kunas ta'u ati gorsa keetiin ana na gaggeessita. Kana boodas ulfinatti ana ni fudhatta. Iddoo ulfinaa sanatti ana ol fudhatta jedhe. Leelochuutiin kun isaanii garuu balballi itti cufame ijoollee Waaqayyo. Silazii balballi suni banaadha. Namni garuu itti ol galuu hin barbaadu. Kanaaf raa'ii yookaan mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:8 irratti baantee fi የተከፈተውን በር ሰጥቻለሁ ማንም ሊዘጋ አይችልም አለ። አኒ በልበለ በነሜ ፉለ ከ ፉንዱረት ሲፍ ዱበት እንጀነ ፉንዱራ ከቲ ፍለፊት አዲ ያለው ተስፋ ነው። ፉንዱራ ከኛ ከንጅሩ አብዲ ጆሌ ዋቅ namni fuuldurri isaa abdiin jiru namni fuuldurri isaa abdiin guutuu ta'e ifa namni abdii biyya lafaa miti abdii samii. Silazii baantee fi turuwaati fuula kee fuulduratti balbala baname siif kenneera eenyuu cufuu hin danda'u jedhe. ከተዘጋ ደግሞ እግዚአብሔር ይዘጋል ማንም ሊከፍት አይችልም። እግዚአብሔር ይከፍታል ማንም ሊዘጋ አይችልም ነው። ማንም ሊዘጋ ይችላል። balballi si'ooli balballi gannati cufamteesti bar raajoonni baay'ee isaanii turanii banuu hin dandeenye. Bara sana keessa waa'ee amantaa isaaniitiif kan wareegaman turanii garuu banuu hin dandeenye. Yohaannis ji'a ja'a dursee gooftaa Yesuus Kiristoos dura dhallatee banuu hin dandeenye ijoollee Waaqayyo. Ergamaan isaaf dubbatee garuu barru altakkaffatan. Yaa barri kaftau ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ balbalicha garuu kan baneeruuf kenne ilma qulqulleettii dubree maaramiirraa dhalate qofaadha. Hubadhaa ijoollee Waaqa. Silazii kanaaf abbaan keenya mul'ata isaarratti የተከፈተውን በር ሰጥቻለሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ arraba abbaa keenya Yohaannis irra ta'ee balbala baname sinii kenne. Ilaa balbalittiin dhiphoodha.
Ilaa balbalitti sana giddi itti ol seenu. Warri furdaan kun itti seenuu hin danda'u si'a balbalitti inni ulfaata baay'ee. Maa inni furdaan? Kanaaf mindaan cubbuu du'aa jedhameera kitaaba qulqulluu irratti. Mindaan cubbuu. Mindaan cubbuu du'a qofa. Duuti namoonni boo'anii nama awwaalan sana miti. Isa fooniinis lubbuudhaanis du'ee jechuudha. Kanaaf balbala baname siif kenneera jedhe. Edda balbala rukuttanii yaa gooftaa nuuf bani jettanii waamtu abbaan manichaa immoo ani isin hin beeku. Lafa isin dhuftanii isin mubadhu. Garri walitti dhufan bakka. Balbalichi cufamee. Dubartoonni sunis garuu amantaa qabu ture. Garuu amantaa isaanii kan isaan fayyisu hin turre jedha. Dubartoota kurnan. Dubartoota kurnan. 25 gubbaa wangeela Maatiyos. Dubartoonni kurnan sun hojiin isaanii kuusa. 5 isaanii abshaala. 5 isaanii immoo gowwoota turani. Gowwoonni sun eddaa misirroon dhufee ibsaa barbaada deema. Kurraazii qabataniiru ibsaan boba'aa sun keessa hin jiru garuu. Maal gatii qaba? Kurraazii sun amantaa. Amantaan immoo hojiin gargar baate gadi. Maal godha amantaa faarsuu bichaan? Yihudaan hoggaa 33 gooftaa Yesuus Kiristoos jala taa'ee barateera. Kin nama fayyuudhaaf daandirra taa'ee miti. Nama lapheessaa fayyuuf qophooftee miti. Nama balbala dhiphoodhaan of galuuf qophaa'ee miti. Sileensi nu kenna jedhanii jaraan dhaqanii nu dhiqeessa lakkii nuti anuma nuuf taatu qaban jedhanii bartoonni abshaalis. Kana booda garuu balballi banamee misirroon dhufee simatamee ibsaan ifeeraa isaan bitannaa ganaa suuqii deeman. Daroobee caamee xilaannaa kaattaa jedhan abboonni kee. Abeet. Maal godhadda namatti roobe? Yaaroo ogummaa. Ilaalaa ijoollee waaqayyo. Yoo isaan dhufanitti misirrichi ol galee balballi cufame inaan kwaakwaan nuu bani jedhanii lakkaan isin hin beeku jedhee. Indasaa maalitu no? Warra cubbuudhaan galaana cubbuu keessa warra jiraatan. Warra addunyaa keessaa bahuudhaaf dhibaan. Warra addunyaan isaan gadhiisuu didi. Warra amantaa dagatan. Warra waaqayyo dagatan. Warra waaqayyoon irraanfatan. Waaqayyo tasallee isaan hin beeku. Balballi isaanii qofaadha jechuudha. Kanaaf achumaanis akkana jettuun namee isa balbala isinitti cufe sanaanii jedhe. Hubadhaa ijoollee waaqaa fakkeenyan dubbachaa jira. Achumaanis si wajjin nyaanneera, si wajjin dhugneera, karaa irrattis nu barsiifteettaa. Jettanii falmattuu jedhi. Hin falmattuu. Maaliif falmattu sinam? Jireenya falmata malee amma namni jireenyi wixii ta'e bara kana namni jireenya falmata malee namni dhuguma amantaa falmatu raa. Hin jiru. Hin jiru horse. Yeroo barsiisa. Namni jireenya eenyumtu namni jireenya isaa jaalatu jireenyi isaa guyyaan itti jalaa fudhatamu ni dhufaa jedhe sagalee waaqayyo. Namni jireenya isaa jaalatu. Namni anarra caalchisee jireenya isaa jaalatu guyyaa itti jireenyi isaa jalaa fudhatamu ni dhufaa jedhe jecha raga gaafa sana jechatti garagalam. Argitanii? Kanaaf si wajjin nyaanneera, si wajjin dhugneera, karaa irrattis nu barsiifteerta jettanii falmattu. Inni garuu ani isin hin beeku. Lafa isin dhuftaniis hin hubadhu.
fuulduraas deemaa. Isin hamaa kan gootan hundinuu isaanin jedhe mana cufate suni. Kanaaf isin garuu jedhe.